I'm proud to announce to Oromia, second place vignette. Ammas guyyaa kaleessaa sagantaa akkuma isin ibsinetti jechuudha waliigala sagantaa bashannanaaf kan kana fakkaatu ilaalchisee sadarkaa lammaffaa addunyaa irratti biyyoota as jiran keessa jechuudha biyya 86 ol kan ta'an irratti lammaffaa turre har'as lammaffaa dhaggeeffadhaa har'as aadaadhaan meeshaa aadaa haala waliigalaa waan hundumaa dabalatee jechuudha biyya Israa'eltu tokkoffame Oromiyaan lammaffame. Welcome to Tandawatota Oromia Media Network Gaharra Heritage Festival bara kana fi sadi guyyaa sadaffaa irratti yookaan guyyaa goola biratti argamna. Boordiin hoogganaan boordii waldaa hawaasa kaaba Alberta obbo Zakir Abbaa Maccaa fi Director hoogganaan dhimma Heritage Festival kana obbo Darajjee Galataatis biratti argamu. Mee kan Oromiyaa malee duuba keenyatti kan argamu Council of Indian Arts and Craft Pavilion gara solaalan immoo Scandinavian biyyoonni adda addaa hedduutu jiru jechuudha. Achi olaalle immoo kan Palestines jiru yaada isaanirraa gaggabaabsinee fudhanna. Obbo Darajjee Galataa Director yookaan hoogganaa Heritage Festival kanaati. Mee maal uummatatti himtu? Dhugaadhuma obbo Fantaalee Galatoomii addaan ollaan keenya Hindiidha yookiin immoo Indiyaan asimmoo warra Scandinavian biyya shan wal duukaa jiru biyyoota akka Denmark, Iceland akkasumas Sweden kanneen kana fakkaatan Norway fa'aa dabalatee nu ollaa jiru Palestine as jira. So isaan kana wajjin Oromiyaan ollaa taateetu geggeessaa turte. Egaa kanneen kana hunduma wajjin dhiyaatteetti bara kana keessa kan isheen injifannoo argattee lammaffaas baate. Egaa biyyoota akkas guddatan jaarraa dheeraa duras immoo warra biyya ture kanneen kana waliinis ka'ullaa ta'uu dandeesse hojii jabaa bara darbe hojjenneen ta'uun isaa ifaadha jechuudha. Tole daawwattoota keenya egaa akkuma argitan guyyaa sadaffaan Edmontontti roobaa jira. Rooba keessa dhaabbanneet sagantaa kana keessa egaa jirru. Hoogganaan boordii yookaan waldaa hawaasa kaaba Alberta obbo Zakir Abbaa Maccaatis dabaratti argamu. Isaanis yaada xumuraa kan guyyaa xumuraa laatu. Roobeen isin galatooma akkuma kaleessa jechuu yaalee haddi guyyaa xumuraati warra gurguddaa jara kun akkuma amma jedhamee Hindii jara akka Filisxeem jara akka Chaayinaa warra erga fakkeenyaaf Chaayinaan erga jalqaba heriteejiin kun jalqabe waggaa 50 addaati yeroo 50ffaadhaaf itti hirmaataa jiranii isaanii wajjin hirmaannee warra gurguddaa keessaa hiriirree jabinaa fi qophii waliin tokko taanee wal taanee jabaannee hojjechuutiin Oromiyaan warra kanaa wajjin qixa dhiyeeffattee qophii keenyaan immoo guutuu isaa biyya 80 olii wajjin kaleessa lammaffaa baanee sartifikeetii nuu kennaniiru. Egaa ammas hadda goolabuuf deemna waan kana jajjabeessinee hidda gadi dhaabbate kana guddifnee jabeessinee fuula duratti immoo bareechinee mul'ifnee kanarra haala wayyaa'aadhaan itti qophoofna jennaa barana kana immoo milkiidha jennaan. Tole itti dabaluudhaan obbo Darajjee lammaffaa bahuu Oromoo fi Oromiyaatiin wal qabatee ergaa fi dhaamsa baga gammaddanii uummata Oromoo warra biyya jiruu fi tasumaan akka dabarsitan. Uummata keenyaaf akkuma kaleessa dhaamsa dabarsinee har'as dhaamsa dabarsinaa gammachuun kun yookiin moo'ichi kun kan hunda keenyaati kan keenya qofa hawaasas jiru qofa miti kanaafiyyuu baga waliin gammanne kun waan salphaa miti biyyoota gurguddatan sirna seera jajjabaa kanneen qaban akkasumas immoo dhimmi kana ilaalchisees adeemsa sirna seera jajjabaa qaba waan kana madaaluun isa kanarratti hundaa'amee Oromiyaan keessaayyuu waggaa lammaffaa hirmaachuudhaan bara jalqabaas sadarkaa duraarra warra turan ammas akkuma kana sadarkaa duraarra lammeeffaarra jechuudha biyya Kooriyaatti taantee kan jirtu ta'uu akka kanaatti waan hubanne kana gammachuu akka waliin qooddannu baga waliin gammanne jechuun barbaada. Agarsiisa aadaa hambaalee kan bara 2023tti kanaadha magaalaa Edmontontti argamu. Oromoo fi Oromiyaan guyyaa lammaffaaf irratti hirmaatanii kabajataa jiru. Asuma barreessaa waldaa hawaasa kaaba Albertaa yookaan community yookaanaati. Milkeessuuf agam tattaafattanii gammachuu maaltu immoo sitti dhagahama guyyaa lammaffaa? Hayyee Fataal hedduu ulfaadhu galatoometiilleeni dhugumatti guyyaan irraa guyyaa addaati. Oromoon akkuma beekamu biyya jiru keessatti biyyoota adda addaa keessatti facaanee jirra. Uummanni Oromoodhaa yoo wal qabaannee wal jabeeffannee akka Oromootti wal beekne sadarkaa amma irra jiru kanaa ol bakka guddoo gahuu dandeenya jechuudha. Biyya kana keessatti wantoota gurguddoo dalagame akkuma beekamu torbaan Oromoo jennee
torbeen tokko Oromooti jedhamee kalandarii magaalaa Edmonton keessatti beekamee jira. San gubbaan immoo Oromiyaa kan lammadaa immoo Canadian Heritage Festival kan akka biyya keenyatti ayyaana sabaaf sablammootaa jedhamu san jecha. So ayyaana kana keessatti biyya kana keessatti akka saba tokkotti akka biyya tokkotti biyyaaf dandeesse ta'anii akka Oromiyaatti ayyaana kana argannee sadarkaa kana argahuun wareegama guddaan argame hedduu itti boonaa jirra baay'ee itti gammannee har'a immoo sagantaan keenya bifa hedduu miidhagaa fi ajaa'ibsiisaa jedhamee adeemsifamaa jira. Akkuma argitu saboonni adda addaa uummanni biyyoota adda addaa irraa dhufan lammiilee Kanaadaa garagaraa kan backgroundiin isaanii immoo biyyoota Awurooppaa, Afrikaa akkasuma immoo Noorz Ameerikaa kana ta'an dhufanii gaafii adda addaa nu dhiyeessaa jiru. Uummanni Oromoo kun maali? Seenaan isaanii maal fakkaata waan jiru irratti hedduu nu gaafataa jiru. So wanni kun bifuma kanaan jabaatee itti fufuu qaba. Uummanni keenya sammuu nu bira dhaabbachuu qaba. Aadaa isaa jabeeffachuu qaba. Daa'imman keenya kanas jirulleen nurraa dhaalanii nu caalaa fuudhanii itti akka fufsiisan nutilleen tattaaffii cimaa godhuu qabna. Haala gaariin adeemaa jira. Kanuma jechuu barbaadamatti. Kan bara dhufuutti yaamichi taasistu jira. Eeyyan so bara dhufullee akkuma beekamu ji'uma Juulaa yookaan Awugeestii keessa ta'a jechaadha. Guyyoota sadii adeemsifamaa ittuma fufne jechaadha. Nuti hin dhaabnu barbaraan nuuf haroomaa deema laayisensiin keenya waan ta'eef uummanni bara kana caalaa immoo bara dhufu qophiilee garagaraa kan kana caalan gara nyaataa haa ta'u gara uffannaa aadaatiin haa ta'u haga tokko kana caalaa fooyyessinee bifa miidhagaa ta'een dhiyeessuudhaaf ni qophoofna. Saniif uummanni keenya illee kutaalee addunyaa guutuurraa biyyoota Afrikaarraa, Awustiraaliyaarraa, Yuurooppirraa akkasuma immoo Awurooppaa, Noorz Ameerikaa bakka adda addaatirraa akkuma amma bara kana dhufaa jiran moora akka dhufanii vaakeeshina isaanii wajjin dabarsan asuma waamichallee dhiyeessinaa fi Tole Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa Heritage Festival bara 2023 kaaba Ameerikaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti argama. Oromoo Oromiyaan har'a guyyaa lammaffaa hirmaachuu isaaniiti. Ati immoo hooggantuu kutaa nyaataa aadaa kana dhiyeessuu irratti Naa'imaa Muhammad hoogganaa jirti jedhan. Gammachuu maaltu sitti dhagama? Namoonni dhufanii bitan immoo maal jechaa jiru? Warroonni adiinis gurraachis dhufee bitataa jira? Maal argite? Galatoomii carraa kana naa kennuu keetii fi Oromoodhaaf injifannoo guddaadha. Waan kana bara torba guutuudha akka biyyatti malee akka sabaatti Heritage Festivaliin hin kennamu jechuudhaan hoolduun irraa godhamee ture. Bara dabree fi bara kana milkooynee akka sabatti Oromiyaa bikka buunee bikka tanatti argamne sabaa sablammootiin 85 tahan aadaa keenya nyaata keenya uffata keenya hundaahu arkaa jiran Oromoon eenyu akka ta'e baraa jiran kunoogaa milkiidhaan namoo akkanatti gammadee jirraa jechuudha aadaa keenyaan faayamne kanuman jechuu danda'a galatoomaa isinis. Tole durataa waldaa hawaasaa kan kaaba Alberta yookaan Okaana obbo Dhaabaa Galataati. Heritage Festival bara 2023 biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti gaggeeffamaa jiru. Oromoo fi Oromiyaan har'a guyyaa lammaffaaf kabajataa jiru. Kaleessa fi har'a waan argiteen maaltu si gammachiise? Fuulduraaf immoo haala akkamiitiin itti fufuu qabna? Ergaa jiru fi yaamicha hawaasa fidheessitan maali? Galatoomi Fantaalle egaa har'a guyyaa lammaffaadha. Oromiyaan Heritage Pavilion yookaan Oromiyaan Pavilion biyya 85 keessa galtee kan isheen aadaa ishee, seenaa ishee, akkaataa nyaata gosa garaagaraa, uffannaa garaagaraa, sirba garaagaraa argisiisuuf milkooftee bara 2022dha waggaa darbe jechuudha. Barana waggaa lammaffaaf dhiyeessaa jirra. Egaa waggaa darbeerraa wanni adda godhu Oromoonni guyyaa hambaalee kana yookiin immoo Edmonton Heritage Festival jedhamee ka beekamu kana ka waggaatti guyyaa 3 agarsiifamu. Nuti waggaa darbe carroomnee keessa haa galchannu Oromiyaa malee wanti kun waggaa 55 deemaa jira. Ayyaana guddaadha. Ayyaanatti biyyoonni akka biyyaatti dhiyaatu malee akka sabaatti ka dhiyaatan nu waliin biyyoota yookiin saboota xiqqoodha jechuudha. Saboota nama 2 ta'an kanneen akka Palesteenii fi saboota akka Tibeet faa yoo ta'e malee biyyi akka sabaatti qofaatti dhiyeessu hin jiru. Biyyaaf eeyyamama. Kana keessa darbinee as geenye kanaaf gammachuun keenya guddaadha. Bara kana immoo daran bal'annee sabni Oromoo biyyoota garaagaraarraa akka duudhaasaa akka hambaalee isaatti ilaaleetu biyya akka Minnesota, Seattle, Toronto, Saskatchewan, Winnipeg, Ottawaarraa bal'inaan dhufan jechuudha. Magaalota Noorz Ameerikaa kan US fi Kanaadaarraa kanatu adda godha. Heritage
Festivalii bara 2023 biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti Oromoo Oromiyaan guyyaa lamaffaaf hirmaannaa gaarii taasisuu irratti argamu. Agarsiisni aadaa tis akkasumatti nyaata ilaalaa turre, uffata aadaa Oromoo ilaalaa turre, shubbisa ragada ilaalaa turre. Ati immoo gannata guddataa asitti immoo meeshaa aadaatii fi alaabaa Oromiyaatiin caancessitanii buna dhiyeessaa jirtu. Tokkoffaaf gammachuu maaltu sitti dhagamaa kana dhiyeessuu maaltu si kaasee guyyicha akkamitti ilaalta? Egaa akkuma beekamu Heriteejiin Edmontonitti kan eegalame bara darbee dhufe ture bara darbeellee haala gaariin dabarsine baranallee kinu akkuma amma isin hunduu argitanii Oromoo martinuu bakka jiru dhufee asitti magaalaa Edmonton keessa kan jirus naannoo Edmontonis kan jiru dhufanii bakka tokkotti guyyaa kana waliin aadaa keenya agarsiisaa aadaa keenya uummata hin beeknetti agarsiisaatii ni jirra. Barananillee buna irratti ramadamee qooda bunaa bahan jira. Egaa akkuma nu hunduu beeknu Oromiyaan bunaan kan beekamteedha. Bunaan beekamuu ishee immoo irra caalaa bakkuma jirrutti dirqama Oromummaa keenya waa'ee Oromummaa mul'isuudhaan bahaa jirra jechuudha. Akkuma argituuni background illee kan bakka bunaa meeshaalee aadaa Oromootiin akkasumas immoo alaabaa Oromootiin waa hundaayyuu agarsiisaa jirra. Gammachuun natti dhaga'amaa jira jechaadhaan. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama maaliif nu hunduu sababa adda addaatiin biyya keenya irraa baqannee biyya ambaatirra jirra. Oromoon marti as jiru immoo jiruudha hunduu hiffiigaa guyyaa akkasii qabaanneetiin hunduu bakka tokkotti dhufnee wa ilaallee aadaa ofii waliin dabarsuu keenyaaf gammachuu daangaa hin qabne natti dhaga'amaa jechuudha. Tole abbaa urji har'a Heriteejii Festivalii bara 2023 biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti gaggeeffamu irratti argamna. Odeeffannoo gammatti qabnuun Oromoon waggaa lammaffaasaa asirratti hirmaatee kabajataa jira. Mee gammachuu yookaan yaadas waan sitti mul'ate akkamitti ibsataa maal uummata Oromoo bal'aadha ergaa akkamii dabarsuu barbaadda? Ulfaadhu hedduu galatoomaa isinis atiillee bakka nagaa dhufte bakka nagaa walgarree halaalaa wal beeyna qophiin kun ka waggaa lamadaati beektaa hawaasni naannoo kanatti hedduu guddachaa jira hawaasni Oromoo akka qophii tanarraa biyyoota amma waggaa darbe biyyoota 85 barana hin beeku sanirraa akka Oromiyaatti ka qoodan fudhanne ilmaan naftanyaa hedduu qabsoo godhan hedduu qabsoo amma waggaa meeqantam Oromoon san injifattee akka Oromiyaatti as baatee if agarsiisu akka biyyaatti as baanee if agarsiisu waan guddaadha biyya tana keessatti naannoo kana keessaa dur Torontoodha beektaa bakki Oromoon itti hedduu amma immoo naannoon kun jijjiirama guddaa fidee jira waggaa lamadaa dhufu kuyyaane kiiloomeetira almost 1000 asiichi sa'a 4 caala deemta xiyyaaraan sanirraa akkasitti as dhufne gaarrab nama hedduu dhufe bakka adda addaarraa Toronto raayis Ameerikaa irraa illee nama dhufee jira kanaaf Oromoo waan kana guddifachuu qabdi guddisuu qaban waan jijjiirama guddaa fidu taa'u hawaasa Oromoo keessatti hawaasa alagaa if beeksisuun akkan isin warra eessaati waan hunjaa nuti warra Oromiyaati jennee himachuu danda'u qabna sani jira gaa'ii waan gaariidha injifannoo guddoodha. Tole Heriteejii Festivalii bara 2023 biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti argamna. Ati immoo dargaggoo Ayyuub Kadiir ijoollee qaqqacalee lafaa bahee hedduu leenjisuudhaan addunyaa ajab jechisiisaa jirtu. Shubbisaan, ragadaan, shaggooyyeen, geelloon, gattumeen dhiichisaa jirtan. Hagamitti dadhabdanii akkamitti leenjistee maaltu isin milkaa'ee gammachuu maaltu sitti dhaga'ama? Waan kana waggaa lamaaf godhu jirra waggaa dabrellee akka malee nu milkaa'ee ture ammas baranas itti deebinee godhu jirra waan gaarii argu jirra ijoollee matti akka itti dadhabnetti nu gammachiisu jiranii irra guddii irra itti aansuudhaan ijoolleen ooyaa Edmonton akka malee wal gargaaree oofu jirra okaanaan irratti nu gargaaree deemu jirra fedhii ijoollee teenya keessaa uumameen waan gaarii godhu jirra ammas itti dhufullee ni goona jennee yaanna garuu wanti takkichaan nu goonu namni hundi akka dhufee nu laaluu barbaanna namni hundi akka dhufee asitti Oromoon guutuun asii argamee nu laaluu barbaanna namni baay'een kaasii dhufee ni jira Ameerikaa irraa baay'ee dhufee garuu warri Awurooppaa garuu isin ammallee hoppiidhaan isin eegu jirra homaa asitti isin agarree koottaa nu gargaaraa nu bira dhaabbadha isiniin jaa ijoollee tasaayillee akka fuulduraaf xixiqqoo lafaa dhufu jirtullee ni guddifna ittiin barsiisna waan Oromoon qabdu ni garsiisna jaa. Ati gaa ilaallamee yoo dandeesse dubbii takkeetii yoo sibiila hin jiraanne ilaallamee. Magarsaa Naasir garee waa wajjin ta'uun waan ajaa'ibaa hojjetaa jirtan gara shubbisaatiin Heriteejii Festivalii bara 2023 irratti argamna guyyaa lammaffaaf irratti hirmaataa jirra. Mee maaltu sitti dhagamee akkamitti sadarkaa kana geessan? Dhugaa dubbachuudhaaf isin warri OMN illee hedduu galatooma jalqaba asitti isin argachuu keenyaaf nuti hedduu gammanne baga nagaa nuuf dhuftanii ammallee gara fuulduratti waan hedduu nu gargaartan jennee abdanna. Heriteejii bara kana waggaa lammaffaaf godhu jirra waggaa dheeraa Oromoon biyya kana
keessattuu magaalaa Edmonton kana jiraatanii akka Oromootti Oromoon eenyummaa ofii addunyaatti baasee akka ibsatu irratti qabsaanii akka biyyatti of danda'anii biyyoota 80 ol wajjin akka hirmaatanii bakka kanatti argamanii waggaa dheeraaf irratti qabsaa'aa turanii ati waggaa dheeraa booda irraa aannee yeroo lammaffaaf irratti hirmaannee jirra waan bareedaa godhaa jirra ijoolleen asitti barana keessattuu irratti hirmaatan kuni waggaa lammaffaadhaaf ijoollee biyya kanatti dhalatan ijoollee biyya kanatti guddatanii aadaa isaanii ijoollee aadaa fi abbaa isaaniirraa ijoollee biyyarraa dhufanirraa baratanii akkasii miidhagsanii aadaa isaanii bareechanii asitti mul'isu jiranii gara fuulduraatti babal'ifnee Oromiyaa xiqqoo asitti jijjiirree akka gartee hundeessinu abdiin qaba nu qofa osoo hin ta'in isin warra miidiyaa OMN hayyoota adda addaa kan dhuftanii nutti dabalatee waan guddaa hojjannaa jeetiin abdadha waan gaarii deemu jira hedduu gammannee. ayyaana kana irratti Oromoon yeroo argamu waggaan kun lammaffaadha nuhuu fi akka nama du'ee ka'eeti jechuudha maaliif waggaa dheeraa biyya kanatti koominiitiin Oromoo Edmonton kan biyya biroollee ayyaana akka kanaa keessatti hirmaatuu fi gaafii yoo dhiyeessu hin dhoowwamaa ture amma immoo gaafii kenna mootummaan Kaanadaa Albertaa hubatee nu eeyyamanii bara dheengaddaa pabaaliyoonii tokko nu kennanii barana sadii dabalata wajjin nu kennanii nuu fi kuni gammachuu daangaa hin qabne namaan qixa ta'uuf deemaa jirra addunyaan nu beekaa jirti ummanni dhufee nu gaafatu dhufti maali bara ayyaanni asitti kabajamu kun isin qofa biratti barkaawwan bira namni hin jiru jedhanii dinqisiifatu kanaaf gammachuun natti dhagahamu daangaa hin qabu siin jedha. Tole yaada gabaabaa nu lattaniif hedduu ulfaadha galatooma fayyaa ta'a jabaadha. Tole obbo Abdurrahman miseensa koree boordii Okaanaati yookaan waldaa kaaba Albeertaati. Mee Heritage Festivaalii kana yookaan agarsiisa aadaa hambaalee asitti deemaa jiru kana lakshara guyyaa lammaffaarra jirra gammachuu maaltu sitti dhagamee kan bara dhufuutiif jajjabinaa fi dhaamsa akkamii yaamicha akkamii taasistu? Hedduu galatoomii abdii Muhammad hedduu gammachuun na dhagahama gammachuun kun kenna maraami ka ummata Oromoo magaalaa kana jiruu fi kan addunyaa hundi akka gammadullee ni abdadha. Namoonni gammachuu kana nutti horan tokkoffaa dargaggoo kenna qeerroo fi qarree Oromooti ofii uf leenjisanii sadarkaa kana nutti illee kabajaa godhanii ufitti illee ummata Oromootitti illee kabajaa godhan tokko sanii san dhiisee bira dabruu hin danda'u. Kalammata hawwan teenna shamarran magaalaa kana keessa jirtu waan kana nu bareechite uffata aadaa nyaata aadaa uffata adda addaa nyaata adda addaa nu goote kan asitti sadarkaa kana nu geessite hawwan teenna. Sadaffaa immoo miseensi Ukaanaa hundi waan kana keessatti qooda guddaa qaba. Keessattuu warri dardara warri argite shamarran dardara halkan guutuu nyaata godhaa bulanii ganama kanallee as dhaabbachuu jiran kanatu nu boonsa kanatu ammoo Oromollee Oromoo godhaa jira yoo gammachuun natti dhagahamu ummanni kun hundi walii galee yoo wal cinaa dhaabbatu hedduu gammanna. Namoonni biraallee hawwiidhaan Torontoo irraa Kalgarii irraa bakka adda addaatti nutti dhufanii nu laalu jiran ani waan kana keessatti yoo xiqqaate amata 47 qaba 1976 bahee ijoolleen asitti argitu lama waan kana leenjiftee sadarkaa kanaan geette ijoollee lama tiyya taasitti onnoo godhaartu ammallee isaan keessaa maaliif hamilee uummata kanaa jabeessuudhaaf dargaggoo keessaallee shamarran keessaallee dargaggoo keessaallee intarviiyuu gootanii haala dhufuuf amma baalli isaanii dabarsaatiin hin jirra baallii kana maal fuudhanii akka argitee bakkaan ga'an gammachuu tana argitee nu duuba teennee hamilee godhuufi malee sochii biraa godhuu hin dandeenyu gammachuun nu argama gammachuutti natti dhagahama. Tole Sheikh Jamal Muhammad hirmaata Heritage Festivaalii bara 2023 kaaba Ameerikaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti argamna. Har'a guyyaa lammaffaaf Oromiyaa fi Oromoon sirna agarsiisa aadaa hambaalee duudhaa biyyoonni 86 ol irratti argaman kana irratti argamee aadaa isaa agarsiifataa jira. Bara dheengaddaa akkam ture barana maal fakkaata bara dhufuuf immoo qophii maaltu godhama jettee yaaddaa gammachuus itti dhagameessa maal dhumsita? Bismillah dhugaadhaa qophiin barana festivaala kanaaf godhamte hedduu bareedduudha.
fakkeenyaaf barreen gaddaa yoo fudhanne guyyaa takkaffaa kan idimantanitti akkuma Kanaadaa guututtu festivaallee kanaa kan godhame guyyaa takkaffaati. Barreen gaddaa namni kan hangehan gabaabaadhaa akkasuma biyya adda addaarraa sitii adda addaarraa namni hirmaachuun turre. Akkasuma hojii namoota kaffaa baaneeti gaggeessine gaafa saniis Oromooni. Arra fudhanne immoo isteenyii arra qophaa'e kuni bootaalleen bootaa hammataa bakka bareedduu magaalaa walakkaati. Kan paarkiin isaalleen bareedaa qilleensilleen akka barreen gaddaa caalaa mijataa. Namni ammoo kana caalaa barreen gaddaa caalaa arra magaalaa Kanaadaa guuturraa isteeta guutuu isaarraa namni Oromoo guutuun irratti argame yoo inni kijibaa miti. Akkasuma ammas Kanaadaa alallee namoota Ameerikaa irraa dhufee fa'aa asitti agarraa turre kuni waan barreen gaddaatiin adda godhu enneeti yaanna. Isteenyi isaallee bal'aadhaa keessummaan adda addaa biyyarraa illee irratti hirmaatteeti jirti. Isin warri barreen gaddaan jirallee narraa kunoo argamtaniiti jirtanii kunis waan isa adda godhu enneeti yaanna. Dhagaan daawwattoota OMN sagantaan Heritage Festivalii Edmontonitti qophaa'aa jiru har'a guyyaa xumuraati. Keessummoonni BC qaxxaamuranii Albertaatti argaman Dr. Ahmed Galchuu cinatti argamuun kabajamoo sagantaa kana waggaa kana irratti hirmaatanii jirtan mee garana akka dhuftan maal Hayya baay'ee galatoomi faayisaa guyyaa kana akkasitti argamnu wanni nu kakaasee dhufne keessaa inni guddaan guyyaa har'aa Oromiyaan akka biyyaatitti biyya addunyaarra jirtu biyya gara 83-84 ol kan ta'an wajjin bifa dorgommiitiin aadaa Oromiyaa agarsiisuu fi sadarkaa Oromiyaa maqaa Oromiyaa ol kaasuudhaaf koominiitiin Albertaa keessa jiran qophii kana yeroo qopheessanii oduu isaanii dhageenyu waggaa dabree irratti hirmaachaa turanii yeroo duraatti waggaa dabree dhageenye waggaa dhufu kan ammoo gaafa dhageenyu isa waggaa itti aanu achirratti argamna kan jedhu yeroo san ni yaagoonee turreeyyuu guyyaan kun guyyaa guddaa waan ta'eef guyyaa Oromiyaan akka biyyaatitti yookaan sadarkaa biyyoota addunyaa gurguddoo wajjin dhaabbattee maqaan isii ol ka'u waan ta'eef sanii fi kiiloomeetira dheeraa karaa dheeraa kana deemnee akka dhufnu wanni nu godhe sanidha. Waggaa dabre Oromoon sadarkaa jalqabaa argate barana immoo lammaffaa deechaa jirani. Kun egaa yeroo lama ol faana argatan jaanii waan kennan natti fakkaata. Isinmee warri hawaasni BC takka immoo gara Vancouver jirani. Garanatti sagantaa kanarratti waggaa dhufu akka hirmaataniif kaka'umsa ni goonettanii abdattu. Kaka'umsa guddaa qabna. Ammas namni BC irraa nama hedduutu dhufee karaa dheeraa kana kun xayyaaraan kun makiinaadhaan bara dhufu ammoo sadarkaa qophiin kun dhugumaan qophii hedduu guddaati. Qophiin kun Oromiyaan wanni qabsoo godhaa jedhamu keessatti maqaa Oromiyaa ol kaasuu keessatti dippiloomaasiin cultural diplomacy kan jedhamu kun yeroo hedduu kan karaa biraatiin deemamee waan sila argamuu danda'u dhagahumsa guddaa nama argamsiisa jechuudha. Wanni kun karaa Oromiyaa sadarkaa Oromiyaa ol kaasuu maqaa Oromiyaa ol kaasuu irratti carraan karaa aadaatiin karaa aartiitiin mul'ifamu kun Oromiyaa addunyaa irratti maqaa isii ol kaasuu dhiibsa sadarkaa isii piroofaayilii Oromiyaa ol kaasuu irratti wanni guddaa waan ta'eef uummata naannoo keenya jirus kakkaasnee uummata naannoo keenya qofaa miti akka guutuu Kanaadaatti koominiitiileen Oromiyaa kan Kanaadaa keessa jiran hundi bifa qindoomina qabuun akka waggaa dhufu asirratti argaman BC qofaa miti BC biras dabarree akka Kanaadaatti hedduu irratti hojjenna kan jedhu abdii qabna. Bara dhufu kana caalaa guddannee bal'annee dagaagnee asirratti argamna kan jedhu abdii qaba. Immoo obbo Qananiisaa Dabalaa keessumaa nyaata aadaa adda addaa naannoo kanatti hawaasa biyyoota garaagaraa irraa dhufaniif qoodaa jirtu. Gammachuu maaltu isinitti dhagama? Maal argitanii? Oromoo biraatti immoo maal himtu? Gammachuu guddaadha. Maal jennaan waggaa lammaffaadha waan kan qopheessuun kenna. Nu akka Oromootti akka biyyaa sadarkaa biyyaatti ol dorgomnee sadarkaa biyyaatti haala kan qopheessaa jirra. Haaloo ambara darbes qophaa'ee ture. Bara kana immoo dachaa isaatiin kan ta'aa jiru. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhagama. Akka sabaattis biyya itti mirga dhabne keessaa baanee asitti biyya kanatti mirga argannee akka sabaatti biyyoota adda addaa wajjin hiriirree nyaata aadaa keenyaa uffata aadaa keenyaa gurguruudhaan keessummoonni hedduun akka argitan bakka sirbaattis nyaata akaakuu adda addaa kan dhufanii nyaataa jiru dhandhamaa jiru. Kanaaf gammachuu guddaa qabna akka biyyaatti akka sabaattis. Tole mee nyaata kana qopheessitanii hawaasa dhiyeessuuf turtii hagamii isinitti fudhate? Qaamolee adda addaatti irratti hirmaatee humna adda addaatti irratti hirmaatee kan nyaata bilcheessu kan biraati kan asii gurguru kan biraati. Nu amma asitti kan godhaa jirru qindoomina nyaataa gurgurtaa keessummeessu kana irratti hojjetaa jirru. Kanaaf akka argitu jalla sanitti nyaata dhaabaa jiru iddoo adda addaattis nyaata dhaabanii fidu nyaata dhaabamee fidu kana aadaa Oromoo akkuma argitu kana asittis afamee taa'aa jira qoriin jira bassoon jira akkasumas immoo caccabsaan jira nyaanni adda addaas gajjallaa kan jira jechuudha.
Kanaaf isa qophaa'ee dhufu kana akkanaan qindeessinee gurgurtaaf dhiyeessine jechuudha. Kan immoo gurgurtaan kun bu'aa keessa argachuuf otoo hin ta'in Oromoon eenyu akka ta'e aadaan Oromoo maal akka ta'e isuma argisiisuuf jechuudha waan kana si godhaa jirra jechuudha. Kanaaf guyyaa lammaffaati waan kan godhaa jirru. Tole baga wal agarre qabsaa gameessa qabsoo bilisummaa Oromoodha obbo Ahmad Ajmal. Baga nagaan gara biyya kanaatti ibsitu. Toltu baga isin haa jedhanii baga nu hundaa kanaan nu ga'ee baga asitti bakka biraatti illee waliin turre asitti illee wal agarre waan gaariidha. Tole amma Heritage Festivaalii bara 2023 kaaba Ameerikaa biyya kanaadhaa magaalaa Edmontonitti argamna. Har'a guyyaa lammaffaaf Oromoon immoo biyyoota 86 wajjin hirmaachuudhaan Heritage kanarratti aadaa isaa agarsiisa aadaa isaa hambaalee aadaa isaa agarsiisuu irratti argama. Dhuftanii asirratti argamuudhaan gammachuu maaltu isinitti dhagahame ergaa maalii uummataa dabarsitu kan fuula duraattis immoo bifa kamiin Oromoon hoggeeffate gaarii yaamicha dhiyeessitu. Duraan dursani baay'ee gammachuu guddaan na dhagahama. Gammachuun guddaan na dhagahamu qofa osoo hin ta'in jaallan kiyya qabsaa'ota uummata keenyaa warra uummata kanaaf jedhanii of kennanii of wareeganii lubbuu isaanii dhabanii qabeenya isaanii dhabanii dhala malee hafanii har'a akka uummanni Oromoodhaa of beekee sadarkaa kana ga'u taasisanii isaanin galateeffachuu barbaada duraan dursee Waaqayyo waan isaan godhan kana ammallee fiixa akka nu baasuun abdii qaba. Ayyaana kana manni Oromoo qabsaa'onni Oromoo itti wareegaman suni dhugumaan ija horataa jira firii godhataa jira ija horataa jira jedheetin baay'ee itti gammadee ture. Amma har'a Waaqni ofee guyyaa wanni kun godhamu asitti argamsiise kuni baay'ee na gammachiisa. Tokkoffaa kunaan dura kan itti gammadaa turre haala gartee naannawa Minisootaatti godhamaa ture kan Sofaanaa fi warroota biraa achi keessatti argamanii uummata Oromoo wal barsiisanii walitti fidanii tokkummaa isaanii argisiisaa turan santu nu gammachiisaa ture. Har'a Minisootaan xiqqoon Edmontoniin taatee jirtu jechuudha ammaaf. Fuulduratti yoo jabaatan achillee waan caaluu danda'an fakkaata akka karaa kan kootitti. Maaliif namoonni har'a sadarkaa kanatti hagana gahan gaafa itti deddeebi'anii waan kana hojjetan kana caalaa muuxannoo horatanii uummata kana walitti fidaniitiin tokkochomsan jedhee abdataa ture. Tole gara daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guyyaa feestivaalii guyyaa sadaffaa Heritage Festivaalii bara 2023 dirreerraa argamuudhaan kallattiidhaan isin dabarsaa ture. Muhammad Fantaalleeti teeknishaan OMN Abdii Jamaal hordofuudhaan sagantaa kana dabarsaa tureera. Gurbaaduu marqanii finii namichi dhiirani finii na nyaata aadaa boota nyaatee taphata. Namoonni yoo biyyaa lolee arjaan qabootaa tole. Itti qajeela malee gooleen dhabuu dagalee dabeessa mataa fiixaa wal arginee obbole. Dagaraa fincaanii mul'ate qaama obole. Waalaa boonuriin marsee gaafa rootu beekanii. Bakakkaa ta'u mana taa'anii hin eeganii yoo wal dhageeffatanii walii biyya eebanii. Waliin maleen tolanii maaliif wal gareeranii. Osoo mukiin muranii odaa dhabeen nuumoo. Odaa guddaa qabatu kanaatu biinsitti namni odaa qabatu hin gaddaaboo eebbisu galaana fi bishaan nyaatamoo hedhimu. Seenaa dhufaatii kan hin haa yaadannoo namni haa yaadannoo namni haa yaadannoo. Jarjar odaa kunkuraa fi galaanee yaada keetii dandeessu noogaa uffadde qaamaanii. Gote dampi waninda kan marka ya dulu gaja ijole afran kaloti narka umbanati narka ya gote dampi waninda kan marka ya dulu gaja ijole murwati narka namaya de narka ya gote dampi waninda kan marka ya dulu gaja ijole Ya kalau gajah itu nama ya denangka.